السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نجا قالت ربي إجا هرمو وان تكون سن أرجسيزا ونكم مال جنان بالبلا كينيا دا يو وان كان ينجمن ركون ران جيس سودان دا وان تف أفرا تشوفون دركما كينيا جتورا كيسة موبايل حارا يو بدني وان كان إني دكان أفرا بلوكين جون جتورا يو كان بلوكين جون تاي إتشتين كينيا اللي وني نتيجة موبايل كيسة توجنو Google keessa seenuu danda'a jechuudha. Wanni nuti mobaayila keenya irratti dalannu hundinuu lafatti hin badu bakka dhaqu qaba jechuudha. Bakka itti kuufamu qaba. Waan sana keessaa iccitii yoo waan kaameraa qullaafaa waraabuu viidiyoodhaan jaalallee keenyaaf keessattuu shamarran waan akka kana yoo kan dalannu ta'e Googleen viidiyoo fi suuraa silaa isaaftee sana fuudhee iccitii keenya qilleensa irra akka bahu Google keessatti argamu nu taasisa. Ammallee lookeshinii ofirraa cufuuf immoo bakka nuti jiru namni tokko yoo kan nu hordofuu barbaade ta'e aappiin tokkos pilaastorii keessa kan bu'u kan nu saaxiluu danda'u yoo waan inni kun banaa ta'edha. Kanaaf wanni kun banaa yoo ta'e gabaamatti bakka nuti jirru waan nuti hojjennu nu saaxiluu danda'a waan ta'eef ofirraa cufuu qabna. Gabaamatti gama kiroomii keenyaan seennaa. Egaa haala kanaan erganuu fidee booda mallattoo kan erganuu fidee booda tuqaa sadan kana ni xunnaa jechuudha. San booda seetingii xunnaa egaa haala kanaan ol harkifna jechuudha. Egaa haala kanaan nu fidee saayit seetingii bakka jedhu kan inni xunnaa haala kanaan erganuu fidee bakka lookeshinii kana ni seenna jechuudha. Ankoo cufaa yoo haala kanaan banaa ta'e cufuu qabdu akkas gootanii irraa deemtu. Kuni kaameraa jechuudha. Kaameraa yoo nuti waraabne viidiyoo adda addaa waan nuti hojjennu Google keessa kuufamuu danda'a waan ta'eef kana ofirraa cufuu qabna jechuudha. Haala kanaan inni kun immoo bilbila sagalee nuti haasuun waan adda addaa nu waraabee waan nuti dalannu nu jalaa tamsaasuu danda'a. Kanallee ofirraa cufuu dandeenya jechuudha. Iccitii keenya dhokfachuudhaaf. Egaa haala kanaan waan rakkoon nu saaxilu kana sadan ofirraa cufuun dirqama keenya ta'a. Haala kanaan ofirraa cufneetu jira jechuudha. Gabaamatti wanni nuti Google keessa mobaayila keenyarraa bakka akka nuti seennee waan argine hojjennuun wanni kun lafatti badaa hin jiru jechuudha. Waan kuusaa qaban kuufama. Feesbuukii keenyallee yoo fayyadamnu wanni nuti guyyaarraa gadhiifnuu fi wanni nuti keessatti hojjennu bakka itti kuufamu qaba. Keessaa yuutuubii feesbuukaan isinitti argisiisa jechuudha. Gabaamatti warri hin beekne fakkeenyaaf viidiyoo tokko amma irraa ilaalaa kaleessa ilaalaa feesbuuka keenyatti viidiyoo tokko fakkeenyaaf osoo ilaallu fakkeenyaaf nurraaf dawwalamee diraamaa adda addaa ta'u osoo nuti ilaallu nutti bilbilamee viidiyoo sana addaan kunne deebinee argachuu dandeenya viidiyoo sana. Wanni nuti goonu guutumatti feesbuukii keessa ni jira jechuudha. Keessa seeneen isinitti argisiisa. Gama feesbuuka keessanii ni seentu. Egaa haala kanaan seentanii booda mallattoo viidiyoo kana ni tuttu. San booda mallattoo suuraa namaa kana ni tuttu. Egaa haala kanaan stoor bakka jettu kana ni tuttu jechuudha. San booda viidiyoon isin hojjettan wanni isin daawwattan feesbuukii keessan erga banattanii as keessa jira jechuudha. Wanni isin har'a dhaggeeffattan viidiyoo sila ganama dhaggeeffattan inni isin kaleessa dhaggeeffattan maal akka gootan as keessatti kuufamuu jira jechuudha. Wanni isin poostii gootan kun hin dhumu jechuudha. Kun yoo ilaalu waan ani namallee ta'u ilaalee dhaggeeffadhee waan ani dalagaa kiyyaas keessaa viidiyoo akkamii akka dhaggeeffadhu waan akka ilaalu viidiyoo babbadaamu maali wanni kun waan gaggaarii akka ta'e jechuun asirratti walitti qaba jechuudha. Waan ani dalagu feesbuukii kiyya irratti akkasuma Google'iinis gaalarii keenya bilbilli keenya hundinuu wanni nuti hojjennu walitti qabama waan ta'eef rakkoon nu saaxila. Kanaaf waan kana ofirraa eeggachuun dirqama. Waan kana akka ofirraa cuftan hatattamaa isiniin jira. Egaa kanuma warri viidiyoo yuutuubii feesbuukii keessan keessa osoo dhaggeeffattan isinirraan dawwalamee adda isin jalaa jite asitti deebitanii viidiyoo sanatti gadi rukuttanii agadhumaa dhaggeeffachuu viidiyoo kaleessa dheengadda hamata darbee jechuun bara waggaa meeqaa as keessa jira jechuudha. Kanaaf isin fayyada yoo itti deebitanii viidiyoo barbaadan.